nama tokkotu biyya Khuraasaanitti manaa fi waan qabullee gurguratee Bagdaaditti gala jedhee ka'e. Waan qabu diinaara 10,000 gurguratee Bagdaad dhufe. Wayita inni dhufu hajjiin geetti amba gaafate nama malaa kana bira kaayadhee naa fi warri kiyyalleen hajjii dheenee haga deebinu malee inni kun bira nuu taa'u jedhee Abu Muhammad al-Ajuli jedhanii nama tokkotu aalima guddaa jira. Isa bira kaayadhu isa amanamaa jedhanii itti dhufee waan jedheen asitti Bagdaaditti mana bitachuu deemna. Naa fi warri kiyyalleen hajjii dheenee deebina. Miilaan deemanii wayita sani. Ganzaba tokkollee 10,000 qabna isin bira kaayannee mana gatiin laaftullee yoo agartan immoo idduma tan nuun eeydanii nuu bittanii jedheeni ganzaba itti kennatee biraa deeme. Yoo inni biraa deeme osoo jalli hajjii dhaqaniin deebiin Bagdaaditti beelti buute. Namni beela'e. Qaalichi kun nama rabbii ka ajaa'ibaati ka ganzaba bira kaayatan kun. Nama waliin jiru walitti qabee ganzaba qaalichaa kana midhaaniin bitee hamba beeloo feetana nyaachisa jedhee. Qaalichi barbaanaan bitataaf si biratti dhiisee jedhanii. Maal rakkina qabalee mana rabbi irraa bitaaf jedhee. Qaalichi rabbi irraa naa bitin jenne mana Bagdaadimatti naa bitisin jedhe. Jedhaniin. Yoo kan rabbi irraa bitu ta'e rabbi irraa bitaaf. Yoo sun ta'uu baate ganzaba isaa kafalaaf jedhee birrii gaduma fuudhee nyaachise hambaan jallise. Isa ka ganzaba fixii isaa ka'e qaalicha hajjii gale. Yoo dhufe salaamu alaikum alaikum salaam abbaa Muhammad. Ganzaba san dhiiroo mana ofii agartanii nuu bittanii jedhee mana bita jedheen akkam bitu. Mana imaaraa fooqiin isii hagam walirraan jirtu. Ka bishaan gamaa gamanaan jala yaa'u. Ka kaadimni ganzaban kennineef keessa ciisu. Ka mukni isaa akkamitti bareedu. Ka akkasii isinii bite jedhe. Hin gammadde namichi. Eessatti bittanii illee hin gaafa. Yoo isaatiifuu Bagdaadimatti bitese. Mirqaanee galee jaartitti hime. Yaa haadha baruu abbaa Muhammad mana isinii binne jedhe. Yoo akka inni natti hime san ka jiraatu taate mana nuun maluu yuumi jedhee kan mangistootaati mana. Gaadhi alhamdulillahi itti deebitanii dhayxanii ilaaltan jetteen jaartiin guyyaa 3 oolaniif itti deebi'ee mana san silaa manaa fi bakka itti bittanillee osoo agarsiiftanii jedhe. Bara mana rabbi irraa sii bitee jedhe. Amma illee rifanne waan rabbi deemuunimi. Gaadhi jedheetuma kaman jijjiirameen galee jaartitti himee jaartiin abbaa Muhammad akkanatti mana rabbi irraa isinii binne naan jedhe barmanni asii deemiti jedhe. Jennaan yaa abbaa ibalu silaa duniyaan hangam jirtii minhuu amma akhirati dabarra. Baga nuu bitanii homaami laakiin wanni gootu bichaan waraqaa irraa rabbi irraa bitte. Waraqaa sabbichaa dhugee jedhee irraa fuudhee. Itti deebi'ee gaadhi galatooma waraqaa rabbi irraa bitte naa gaddaa jedhee. Tun rakkinni qabdi jedhee waraqaa fi qalama fudhatee katabatti hidhee. Kuni waraqaa Muhammad al-Ajuliin, Abu Muhammad al-Ajuliin mana ibaluuf rabbi irraa bitti bite. Ganzabni inni bitee illee hagan. Taariikni itti bite illee hagan. Wanni rabbi irra jiru mana san namicha sanii kenne Muhammad al-Ajuli, Abu Muhammad al-Ajuli ganzaba sanirraa qulqulleessuu jedhee katabee itti farrate. Fudhatee galaatee namicha waraqaa. Yoo bultii 40 ga'e hindu. Wayita du'aa ka'e dhaamate yoo an du'e
waraqaa san kafana kiyya keessa naa kaa'e waraqaa kafana keessa kaayanii qabra walii osoo hambiti qabri irraan ka'in hamba biyyee irratti jirtu kaardii waraqaa akkanaa samii irraa bararaan dhufee qabrii gubbaa bu'u maal wanni akkanaa jedhanii yoo fuudhanii ilaalan kitaaba irra jira mana Abu Muhammad al-Ajuliin rabbi irraa ganzaban haganaatiin namicha maqaan isaa ibaluutii bite taariika akkanaa keessatti rabbi namicha sanii kenne Abu Muhammad al-Ajuli qulqulleessee jecha illee subhaanallah al-azim namni rabbi waliin nagadate kasaaraan qabu bar qaxaroollee ittiin qabne namichi qabrii seennaanuma kenneefi bar khayrii rabbii dalagan akkas jirti teenata masjidaa tanallee rabbi akkasuma nu haa godhu